ammas obsa fixachiisna obsanii ammas obsa fixanneerra shimeen faa jettu amma obsa liqeessinaafi waaqayyo dandeessisiisee sinaa obsisiisu malee inni miilana hinuma sinjiksaa attiin jennaa jettu. Finfinnee fi aanaan sulultaa fageenya kiiloomeetira 23 yookaan maayilii 14 irratti adda fagaatanii argamu. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Finfinnee seenuudhaaf maayilii 14 irratti ammoo sulultaa keessaa lola guddaa gaggeessaa jiraachuu yoo beeksisu, mootummaanis kana amanee ammoo ibsa kennee jira. Ajjechaa bulchitoota aanaa sulultaa kanarratti raawwatameef mootummaan qaamolee hidhatanii fi faallaa imala jijjiiramaa dhaabbatan jedhes WBO himatee jira. Amma wal waraansi duraan baadiyyaalee Oromiyaa ture ibiddi hamaan gara magaalaa Finfinneetti qajeeluutu mul'ataa jira. Waraanni bade barbadeeffame baqatee kan giddu galeessaa gale jedhamee ture amma sulultaa keessatti raafama jabaa uumuudhaan Finfinneen guddaa ammoo muddama keessa galtee jirti. Ibsi hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo baasanis qondaalonni mootummaa ajjeefaman 2 ta'uu mirkaneessa. Haleellaa hidhattoonni WBO raawwataniin hoogganaa dhaaba badhaadhina aanichaa fi bulchaan ajjeefamuu ibsi inni akeeka. Ji'a 2 duraasa baatii muddee keessa hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo mootummaa lolaa jiran aanaadhuma kana keessatti haleellaa gaggeessaniin ajajaa poolisii dabalatee namoonni 2 qondaalonni mootummaadhaa ajjeefamanii turan. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ol aanaan Jalmarroon humni keenya imallisaa gama Finfinneetti kan jedhanii turan amma Finfinnee jala humni isaanii sulultaa ga'us mirkaneessanii jiru. Kan baranaa kun ammoo inuma cabsaa obsa isinii haa kennu obsa fixattanis jechuudhaan Shimallis Abdiisaatii fi Muummee Abiyyi Ahmadiif kanaan dura lixa biiftuurraa ergaa dabarsanii fi kan turan giddu galeessa biyyattii Finfinneetti amma humni isaanii achi qaqqabus marroo mirkaneessanii jiru. Ajjechaa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Finfinnee jala sulultaa keessatti raawwataa jiru kanaan ammoo mootummaan guddoo kan rifate ajjechaan kun irra deddeebi'uudhaan mul'ataa jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n fudhataa jiruun ammoo giddu galeessa biyyattii Finfinnee jalatti ajjechaan kun kan baay'ate keessumaa aanaa sulultaatti amma duras qondaalonni mootummaa kan waraanaa fi akkasumatti illee kan ammoo bulchitoota ajjeefamanii turan. Yeroo sanis ammoo aanichi ibsa baaseen qondaalota poolisii waliigaltee araara raawwachiisuudhaaf fi marii hawaasaatiif bobba'an irratti ammoo dhukaasa banuudhaan lubbuu qaalii namoota lamaatu wareegame kan jedhan akkasumas namoota 2 madeessanii jiran jechuudhaan WBO himatee ture. Baatiiwwan muraasa darban ajjechaan qondaalota irratti xiyyeeffate godina Shawaa Kaabaatti dabalee jira. Ji'uma tokko dura godina Shawaa Kaabaa aanaa Yayaa Gullalleetti haleellaa hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo WBO raawwataniin hooggantoonni godina sadanii fi namoonni biroo waliin turan 2 ajjeefamuun isaanii inni yaadatama. Gaafasis WBO'n tarkaanfii kana fudhachuu beeksisee ture. Mootummaanis amanee WBO ifatti balaaleffatee jira ibsa baaseen. Baatii 3 dura ammoo godinichuma aanaa Wacaaleetti bulchaanichaa dabalatee 45 ol ammoo hidhattootaan ajjeefamuun inni yaadatama. Qondaalli mootummaa ol aanaan tokko ammoo akka ja'anitti kana dura godinichatti hidhattoonni haala addaatiin badii guddaa geessisuudhaaf itti xiyyeeffatanii hojjetaa jiran mootummaa kana dadhabsiisuuf jechuudhaan dubbatan. Mootummaan ammoo tarkaanfii fudhadhaan jira jedha Jalmarroon. Humni keenya mootummaa kana dadhabsiisuu qofaa miti jigsutti gahee jira jechuudhaanis himanii jiru. Kana malees ammoo qondaalli mootummaa kun godinichi dhiheenya magaalaa guddoo Finfinneetti qabuuf jecha ammoo xiyyeeffannaa addaa kennuudhaan haleellaadhaa fi miidhaa geessisuudhaan dhageettii miidiyaalee addunyaa gurguddoo argachuudhaaf ammoo waan raawwatamaa jiru ta'uu siman waraana bilisummaa Oromoo WBO'dhaan. Kanaaf ammoo WBO'n qondaalota mootummaa ol aanoo naannoo magaalaa Finfinnee jalatti bulchan gubbatti tarkaanfii fudhachuu jabeessee fi xiyyeeffate jechuudhaan namni kun ammoo kan dubbatanii turan. Ta'us ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfiin fudhachaa jiru bilisummaa fi diina ummata Oromoo balleessuun kan jedhes mootummaa Oromiyaa ijaaruu fi akkasuma ammoo mootummaa sabaa fi sablammoota waliin gadhaabuuf akka
akka jiru kan beeksise. Erga mariin marsaa lammaffaa fashalaa'ee booda ammoo bosonatti kan deebi'an ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ol aanaan Jaal Marroodhaa fi itti aanaan isaanii Jaal Gammachuu Abbooyyee gama hundaa lolatti jiraachuus beeksisanii turan. Humni isaanii tarkaanfii jabduu fudhataatis akka jiru kan himan. Erga sanyiin mootummatti harka laatee ammoo humna isaa qabatee galee jira jedhamee giddu galeessa keessaa amma gufuun buqqa'ee jira. Imalli gama Finfinneetti waggaa 5 oliif gochaa turre kan gufateen sababa sanyiiti. Amma Finfinneetti qajeellaa iddoo rakkoon turee fi handhuura cinii namne jechuun ammoo Jaal Marroon dubbatanii kan turan. Amma erga ammoo achirraa sanyii nagaasaa mootummatti harka laatanii giddu galeessa keessaayis Jaal Abdiin mootummaa raasuu irratti akka argamanis dubbataa jiru. Gama zoonii kibbaatiin dangaa Mooyyaaleerraan ammoo mootummaan Keeniyaa fi Itoophiyaatis opereeshinii banuun gaggeessaa jiraachuu kan beeksisa. Waboon ammoo achirraa diraamaa hojjetanis an asin Finfinnee jala jira jechuun sulultaa keessatti biltsiginnaadhaaf hojii mana laatii akka jiru beeksisee jira. Kunis ammoo yeroo walga'iin gaanfa Afrikaa guddicha ammoo Finfinneetti taa'amuuf deema jedhamee fi kanaaf ammoo biltsiginnaan diggisii gubbaa jiru. Diggisii kana gaddaan jala booressuudhaan waboon kun injifannoo tokkos kan jedhen tarkaanfiiwwan fudhachaa jiruun ammoo diina koo barbadeessan sabicha abdachiisee duratti deemaan jira kan jedhe. Isa kana ammoo xiinxaltoonni gurguddoon warri akka obbo Jawaar Muhammad faanis dhokfamuu hin dandeenye. Wanni hidhattoonni ammoo Finfinnee jalatti raawwatan kuni biyyattiin akka nagaa hin qabne mul'isaa jira jechuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Muhammad ammallee mariidhaaf balballi saaqamuu akka qabuu fi uummanni nagaa argachuu akka qabu, mootummaan qajeeluu akka qabu ta'uu baannaan ammoo qaamni isaa achirraa kaasu hin dhabamu fagoon jiru jechuun kan akeekkachiisan. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon ammoo Finfinneerraa fagoo akka hin jirre beeksisuudhaan maayilii 14 gubbattiin diina koo waadaa jira, dhufaan jira iddoo handhuura cinii namnetti furmaata laachuuf jechuudhaan ammoo Finfinneetti dhiyeenyaan lola guddaa gaggeessaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo Waboon beeksisee jira. Yennaa jiraattonni godina biltsiginnaa yaa'ii gamtaa Afrikaatiif diggisii xiichaa jiran kanatti odola sana jalatti ajjechaan lammiilee ittuma fufee jira jechuudhaan biltsiginnaa dhiichisaa ragadaa jiru. xiinxalaan siyaasa Itoophiyaa obbo Jawaar Muhammad mataa keessa tumuu itti fufanii jiru. Odeeffannoowwan sa'aatiiwwan 24 darban kana gara marsaa hawaasaa dhaqqaban keessaa achuma odola biltsiginnaa yaa'ii gamtaa Afrikaatiif diggisii xiichaa jiran kanatti Finfinnee cinatti bulchaan aanaa sulultaa namoota biroo waliin riphee loltootaan ajjeefaman jedhee jira. xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Muhammad namoonni ajjeefaman kun dargaggeeyyii boruuf maatii sabaa fi biyya isaaniitiif ammoo waan guddoo hojjechuu danda'an turan. Fokkorri biltsiginnaa kunis biltsiidha, dhiibbaa hidhattootaa dandamachuu hin dandeenye jedhan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Muhammad biltsiginnaadhaan godina Wallagga Bahaa Saasigaa Gandoodaatti ammoo waraanni mootummaadhaa ijoollee nagaa nama 5 ajjeesan maqaadhaa fi suuraa waliinis ammoo nuuf ergamee jira kan jaan obbo Jawaar Muhammad. Diggisii yaa'ii gamtaa Afrikaatiif muummee Abiyyi Ahmad yeroo ammaan tanaa dhiichisaa jiran jala busheessanii jiru. xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Muhammad gandi ministeera muummee Abiyyiitis ammoo balaa Oromiyaatti inni fide dandamachuu hin dandeenye kan jedhan. godina Jimmaa aanaa Geeraatti ammoo abbaa qabeenyaa beekamaa kan ture Zaakir Abbaa Olii namoota uggurama waliin ammoo shiftootaan haala suukanneessaan ajjeefamanii jiran kan jaan obbo Jawaar Muhammad. Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee ganda qobboo qaxanaa Sogiddoo jedhamtu keessatti waraanni mootummaa galgala dhufee ummata keessaa nama 2 akka waan mana sirreessaa geessuutti ammoo fuudhanii deemanii ganama ammoo reeffi argame. Namoonni ajjeefaman kunis ammoo
Umarniinni Asabootii fi akkasuma Waaqoo Muhammad jedhamu kan jedhan godina Wallagga Lixaa aanaa Mandii bulchiinsa magaalaa Wankii bakka jedhamtutti ammoo gurraandhala gaafa 12 baatii 2 bara 2025 yookaan akka Itoophiyaatti gaafa 5 baatii 6 bara 2017 galgala keessa toora sa'a 12tti loltoonni mootummaa intala dubraa Asteer Abbeeraa Bushaa jedhamtu ammoo obboleettii ishii Seenaa Abbeeraa Bushaa yennaa ajjeesu harmee isaanii ammoo Astarisa madeessee ollaan isaanii ammoo Ogeettiin Bal'inaa Bakaree jedhamtus dirmattee yeroo dhuftus ajjeese kan jedhan akkaataan ajjeechaa kana ammoo hedduu fokkisaa waan ta'eef kanaafiin ammoo deetilii isaa irraa dhiite jechuudhaan Jawaar Muhammad Biltsiginnaa madooshaan mataa keessa rukutuu itti fufanii iccitii gurguddoo isaan gocha fokkisaa hamaa guyyaa guyyaan ummata irratti raawwataa jiran saaxilus itti fufanii jiru. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo Ganda Sogoo jedhamutti ammoo dargaggoo Malaakuu Qajeelaa jedhamu kan fayyaalummaa isaatiin ummata keessatti beekamu loltoonni mootummaa eda fuudhanii tumaa bulanii oborruu ammoo bakka addaa gaara Qonqoo jedhamu geessanii ajjeesanii gatanii biraa deeman kan jaan obbo Jawaar Muhammad kunneen ammoo kan gabaasni ajjechaa isaanii ragaa waliin argamedha. Kan ammoo galaafatamanii hin gabaafamin ammoo sabbanni ayyoo haala ka'u jechuun xinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Muhammad dubbii namtu akka taate kan dubbatan diggisii keessan oduu gaddaatiin jeequu kootiif ammoo narra hin laalinaa jechuudhaan Muummee Abiyyi Ahmad bishaan ho'aa obaasuun Jawaar afaan qabachiisanii jiru. Diggisiin Biltsiginnaa waan tolaa jiruun fakkaatu Abiyyi ajajoota waraanaa humna Rippaabilikaan gaardii ofii marsanii Finfinnee qofa dhuunfatanis Finfinnuma jalatti hidhattoota yeroo ammaa qondaalonni mootummaadhaa ajjeefamaa jiraachuu kan saaxilan obbo Jawaar Muhammad ittuma fufuudhaan ammoo ofii qubachiisanii hidhachiisanii ummata ficcisiisanii waliin boohuu laalamee jechuun xinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Muhammad waan hidhattoota fannootii wajjin ammoo Biltsiginnaan Oromiyaa raawwachaa jirtu kana saaxilanii jiru. Jarri Biltsiginnaa ajjechaa suukanneessaa godina Jimmaa aanaa Geeraatti abbaa qabeenya Zaakir Abbaa Oliif kanneen biroo irratti ammoo raawwatame sana fannootti maxxansitee harka dhiqattee keessaa ba'uu barbaaddi. Kuni tahaaree jechuudhaan ammoo isaan saaxilee qullaa kan dhaabe Jawaar shiftoota bosona ciranii ammoo galan sana jalqabumayyuu maallaqarraa nyaatee qubachiisee gocha shiftummaa isaaniirraa ammoo ija kan irraa labsate bulchitoota aanaa sanaati kan jaan obbo Jawaar Muhammad paralola Tigraay sana ammoo sochii waboo godinichatti babal'ataa ture sana ofirraa ittisuudhaaf shiftoota kana ammoo daran hidhachiisanii ifatti waliin hojjechaa turan jechuudhaan ammoo fannoo wajjin Biltsiginnaan Oromiyaa keessattuu godina Jimmaatti hojjechaa akka ture kan beeksise boodarra ammoo jara kana waliin harka wal keessa kaa'atanii daldaltoota buchisiisanii maallaqa kafalchiisuudhaan qoddachaa turan. Dhugaan jiru kana ammoo isa kana ummataan nuuf gahe jedhanii jiran jechuudhaan jiraattoonni garasii ammoo akka ergaa kana isaan gaan obbo Jawaar Muhammad ifoomsan. Kana malees ammoo xinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Muhammad ijoollee Wallagga aanaa Saasigaa keessatti kaleessa loltoota mootummaatiin rashanamanis nama 5 kan jedhan badii tokkoo fi akkasuma murtoo mana murtii tokko malee rashanaman jechuudhaanis kan itti fufan gocha mootummaan raawwachaa jiru. Aanuma Saasigaa kanatti torbaan darbe kanaas ammoo abbaan amantii tokkos ajjeefamanii jiran kan jedhan Jawaar namni kunis nama tajaajila amantii obbo Ifreem Tasaffaa jedhamu achuma aanaa Saasigaa ganda Odaatti gaafa 25 ji'a tokko bara 2025 manuma isaatti ammoo rashananii ajjeesan kan jaan obbo Biraanuu Makkonnoon ammoo nama nagaan daandii irra deemu waraanarraa ammoo goree manuma wareegamaa kanatti ammoo dheesse nama guddaa faana bakka tokkotti ajjeesan. Haati mana saniitis ammoo akka malee reebamtee du'aa fi jireenya keessa jirti. Akkasuma uffata jiraattoota naannoo sanaa ammoo gagguuranii qabeenya ummataa ittiin barbadeessanii gubanii jiru kan jedhan achuma ganda Odaatti ammoo ijoollee lubbuu ol adeemtu nama 4 galaafatanii jiran kan jedhan. Dhugaa dubbachuudhaaf ummata kanaaf ammoo qilleensarra oolchee sagalee ta'e maaloo jedhanii haala kanaan ummanni ragaa wajjin nutti erganii iyyaa jiru.
dhaabbadhaa jedhaniin obbo Jawaar Muhammad bilisiginnaa ittuma shidaa jira. Jawaar erga qabees ammoo waan gadhiisuu didee jiru fakkaata. Bilisiginnaa jarris ammoo nu dhiisi jechaanii jirti. Muummee Abiyyii fi Shimallis sababbii qeeqa Jawaar kanaaf ammoo Itoophiyaa dhiisuu qabnaa jechuudhaanis dubbachaa akka jiranii fi rakkoo keessa galanii akka jiranis dhagahamaa jira. Yeroo muummee Abiyyi Ahmad Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa ministeeronni isaa ammoo waa'ee gamtaa Afrikaatiif dhiichisaa jiran walga'ii Finfinneetti ammoo godhamuuf deemu kanarratti nama gaarii qulqulluu biyya duroomte biyya nagaan keessa jiru biyya tasgabboofte fakkeessaa jiran kanatti sulultaa keessattuu waa dhalatan jechuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Muhammad nama nagaa otoo hin ta'initti bulchaa hoggana mootummaatu ajjeefame hidhattootaan kan jaan ammoo isin nagaa fakkeessitanis nagaan lafan jiru. Odola bilisiginnaa yaa'ii gamtaa Afrikaatiif diggisiitti godhachaa jirtu keessatti haalli kun deemaa jira jechuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Muhammad diggisiin keessan ammoo gadda kanaan akkan banne abdiin qaba. Dhiifama yoon isin jalaa balleesses ittiin jechuudhaan dubbiiwwan jajjabduu kana gabbaasuudhaan ammoo yeroo gamtaan Afrikaadha walga'ii isaa Finfinneetti gaggeessuuf deemutti haala kanaan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Muhammad dubbataniiru. Uummata Oromootiif sirnoonni hangarraa jiran hundumtuu yakkamtoota saamicha irratti ajjeecha irratti Oromoo xiqqeessuu irratti Oromiyaa saamuu irratti kan turanidha. Gurbaa tokko argeen ture osoo tuman lafee kanarra cabsanii jiran amma qabanii gaafatan lafee kun asirraa tana cabsan tajilbarraa maal taate jennaan warra amma duraatitu na hidhee na cabse jennaan achirra tuman beeytaa deebisanii achirra kopheen ijjatanii ni godhan jedhe kalaam shee kanatu bahe. So warra dura madeesse santu warra amma madaa sanirra ijjaterra wayyaa moo warra amma madarra ijjate santu warra madeesserra wayyaa qabu. Maaliif hidhama namni? Maaliif ajjeefama namni? Warri ammaa kunis nama ajjeesaniit nama fannisanii nama rakkisaniit lakki nu jara sanirra wayyaa qabna. No, there is no difference between killers. There is no difference between torturers and rapists. None. Injiru. Hattuun hattuudha. Ajjeeftuun ajjeeftuudha. Saamtuun saamtuudha. Tokko wanni wal caalsimne madaalchifnu.